Arsii Bahaa aanaa Martii keessatti namoota nagaa hidhuu fi qabeenya saamuu jabaate. Gabaasa qindaa'eef Jaaleeraan Gameessaa. Godina Arsii Bahaa aanaa Martii ganda Abbaasaa Gorobaa iddoo addaa Do'ee Gorobaa jedhamu keessatti gurraandhala 8,2026 badii tokko malee qonnaan bultoota hedduu mana isaanii keessaa jumlaan ukkaamsuun mana hidhaatti darbatanii dararaa jiraachuu fi beelladoota saamaa turuun dhaga'ameera. Namoota haala kanaan loltoota bilxiqinnaan ukkaamfamanii mana hidhaatti dararamaa jiran keessaa muraasni maqaan nu qaqqabe Mu'aaz Yuusuf, Toluu Juuneddiinii fi Naasir Xaa kanneen jedhaman yommuu ta'an gandichuma keessaa nama maqaan isaa Doftoree jedhamu jalaa immoo qotiyyoo tokko fudhatanii deemuu jiraattonni himuun namoonni maqaan isaanii hin heeramin hedduunis jiraachuu ibsaniiru. Murni bilxiqinnaa kutaalee Oromiyaa cufa keessatti shiftoota isaa ogummaa hannaa fi saamichaa gonfachiisuun qonnaan bultootatti bobbaasuun bakkoota garaa garaatti miidhaa lubbuu fi qabeenya hawaasa nagaa irratti geessisaa jiraachuun ni beekama. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Saasiggaa keessatti murni gara jabeeyyii bilisiginnaa hawaasa nagaa jumlaan ukkaamsanii gara mooraa leenjii waraanaatti guuraa jiraachuun himame. Jalqannaa sabaa dabalata qaba. Empayera bututtuu Itoophiyaa jiguuf raafamarra jirtu utubuuf akkuma sirna gabroonfataa dargii uummata nagaa dirqamaan gara adda waraanatti guuraa kan jiru biltsiginnaan gaafa gurraandhala 2026 godina Bahaa Wallaggaa aanaa Saasiggaa ganda Baloo Bareedaa keessaa hawaasa nagaa baay'inni isaanii 35 ol ta'an jumlaan ukkaamsuun gara mooraa leenjii waraana Empayeratti itti fe'ee jiraachuu maddeen himaniiru. Haaluma kanaanis namoota bifa kanaan ukkaamfaman keessaa kanneen maqaan isaanii arganne Jamaal Abdallaa, Adamoo Ussoo, Aliyaa Saanii, Addisuu Mootii, Dajanee Guutaa, Kiisaa Kabbadee fi Boonaa Alamaayyoo kanneen jedhaman yoo ta'an namoonni maqaan isaanii adda hin baane hedduunis jiraachuu ifoomsaniiru. Akka maddeen himanitti namoonni kunneen irra guddeessi isaanii abbootii maatii fi dargaggoota hirmaannaa siyaasaa kamiyyuu hin qabne ta'uu ibsuun torbanuma kana keessa gandoota baadiyyaa aanichaa jala jiran hedduu keessaa uummata nagaa baay'inni isaanii 200 ol ta'an dirqamaan ukkaanfamuun gara mooraa leenjii waraana sirnichaatti dirqamaan fe'amus itti dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Shaggar aanaa Baakkoo Tibbeetti qonnaan bulaan tokko loltoota faashistii bilisiginnaan bakka buuteen isaa dhabamsiifame. Caalaqaa Fanfayyeeraa dabalata qaba. Godina Lixa Shaggar aanaa Baakkoo Tibbee gandaa Ambaallii jedhamu keessatti hidhattoonni murna nama nyaataa bilchiginnaa gaafa gurraandhala 2026 nama maqaan isaa Obbo Baacaa Mokkonnon jedhamu qabanii ukkaamsuun bakka buutee isaa dhabamsiisuu jiraattonni itti dhiyeenyaan beekan arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Qonnaan bulaan kun badii fi hirmaannaa dhaaba siyaasaa kam keessaa kan hin qabne ta'uu fi hanga ammaatti maatiin isaa waajjira poolisiyaanichaa fi bakkeewwan adda addaa deemanii yaafatanis arguu dhabuun du'aa fi jireenya isaa wallaalanii yaaddoo hamaa keessa jiraachuun ifoomeera. Aanicha guutummaa keessatti lukkeeleen bilchiginnaa maqaa adda addaa hawaasni keessa hin jirre ofumaan itti maxxansuun ergaa sobaan yakkanii booda hidhuu, reebuu, saamuu, ajjeesuu, bakka buutee dhabamsiisuu fi fedhii malee ukkaamsuun gara leenjii waraanaatti guuruun miidhaa ulfaataa hawaasa meeshaa maleessa irratti raawwatan ammeessanii jiraachuun ibsameera. Godina Orroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu keessatti tiksitoonni sirna aangoo siyaasa namtokkee Koloneel Abiyyi Ahmed saamichaa fi ajjeechaa hawaasa irratti raawwachuu cimsanii itti fufan. Guutuu gabaasa kanaaf Jaal Yaadannoo Oromiyaa. Godina Orroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu ganda Nafuroo keessatti loltoonni sirna nama nyaataa bilisiginnaa guraandhala 9/2026 ilma keetuu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jechuun nama maqaan isaa Obbo Fiqaaduu Garbii jedhamu abbaa ilmaan 8 halkan keessaa naannoo sa'aatii 9tti mana jireenyaa isaatii butuun reebicha hamaa irra gaheen lubbuun isaa darbuu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Haaluma kanaan loltoonni bilisiginnaa gocha gara jabummaa kana kan dalagan isin deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti. Ijoollee keessantu hidhatee nu lolaa jira manatti galchaa jedhanii irra deddeebiin doorsisaa turuu isaanii fi manneen maatii qabsaa'otaa ta'an mana jireenyaa Obbo Dassaalee Bayyanaa fi Obbo Galataa Oliiqaa qabeenya mana keessaa fi midhaan callaa waliin ibiddatti qabsiisuun barbadeessanii deemuu ONM'tti himaniiru. Afaaniin akka waan Oromoof bu'aa buuseetti himatus hojiin isaa immoo qabatamaan lafarra kan hin jirre murni gabroonfataan Impaayera Itoophiyaa abbaa irrummaa isaa hacuucee bulchuuf jaleewwan isaa hunda gubbaan gagadiitti bobbaasee maqaa adda addaan yakkuun hawaasa hidhuu, saamuu, reebuu, ajjeesuu fi dararaa ulfaataa irratti raawwachaa jiraachuun ni beekama.
Iraan US waliin waliigaltee uumuu dhiisuun gowwummaa ta'a jedhan Tiraamp. Dabalatasaaf jaalwabii biyyaa. Pireezidaantii Doonaald Tiraampii gaaffii fi deebii kibxata darbee qilleensarra oolirratti Iraan Ameerikaa waliin waliigaltee yoo raawwannee gowwummaa akka ta'u ibsuun waliigaltee kamiyyuu meeshaa niwukilaaraa fi misaayila hin qabne of keessatti qabachuu qabaa jedhan. Waliigaltee gochuu barbaadu jedheen yaada osoo hin godhin gowwummaa ta'a jedheen yaada. Yeroo darbee humna niwukilaaraa isaanii rukunnee turre yeroo kanas kana caalaa gochuu qabna jechuun Tiraampis sagantaa Fox Business Networkis Kudloo irratti gaaffii fi deebii taasisanii dubbataniiru. Teheraan torban darbee Omaan keessatti Waashingiteen waliin marii eegalte. Israa'el baatii waxabajjii darbee waraana guyyoota 12 Iraan waliin taasifte irratti Ameerikaan iddoowwan niwukilaaraa Teheraan irratti haleellaa akka raawwattu kan ajajan Tiraamp waliigalteen gara fuulduraa kamiyyuu gaarii ta'uu qabaa jedhan. Sirna amma jiru kana waliin waliigaltee kamiyyuu Teheraan waliin godhame yoomiyyuu dhugumaa ni fudhatamaa jettanii yaaddu jedhanii yeroo gaafataman Tiraamp akka jedhanitti beektaa gaaffii gaariidha. Namoonni baay'een lakki jedhu ani immoo waliigaltee gaarii ta'uuf deemsa gochuu naaf wayyan jedha. Meeshaan niwukilaaraa hin jiru, misaayila hin qabdu, waliigalichi kana qabachuu qaba. Wantoota adda addaa isin barbaaddan hundaa garuu namoonni tokko tokko akkas jedhanii yaaddaan. Isaan baay'ee nu irraa amanamummaa dhabaniiru waggoota hedduuf baay'ee amanamummaa kan hin qabnedha jedhu jechuun dubbachuu isaanii Al Arabiyaa Ingilish gabaase. Wallaggaa aanaa Gimbii fi mana Sibuu irraa loltoonni raayyaa ittisa Impaayera Itoophiyaa 2 hidhannoo guutuu waraana bilisummaa Oromootti dabalamuun ibsame. Gabaasa qindaa'eef Jaalbooree Addunyaa. Godina lixa Wallaggaa aanaalee Gimbii fi mana Sibuu irraa miseensonni waraanaa raayyaa ittisa Impaayera Itoophiyaa 2 qawwee 2 rasaasa hedduu fi hidhannoo isaanii waliin gara gooticha waraana bilisummaa Oromoo Wabootti kaleessa Guraandhala 11 dabalamuun isaanii gabaafamee jira. Miseensonni kunneen murna faashistii PP keessatti haala ulfaataa keessa turu isaanii ibsanii gareen kun dirqamaan loltoota guuruu dargaggoota fedhii malee dirree lolaatti ergu mooraa waraanaa keessatti guyyaa guyyaan lubbuun miseensota waraanaa darbu dhiibbaa fi doorsisni loltoota irratti raawwatamaa akka jiru nuti ragaadha jedhu. Uummanni Itoophiyaa keessaa dargaggoonni hedduun dirqamaan qabamanii bifa adda addaan mooraa waraanaatti guuramuun fedhii isaanii malee lola keessatti hirmaachifamaa jiru ta'us loltoonni hedduun badaa oolu. Waboon loltoota biltsiginnaa fedhii malee lola keessatti hirmaachaa jiraniin karaa nagaa filachuun saba isaanii irratti osoo rasaasa hin dhukaasne mootummaa cunqursaa irraa obbaasuun yeroon isaa amma jechuun ibsee jira. Loltoonni kunneenis obboloota keenya mooraa waraanaa keessatti afan hundaaf dhaamsi keenya lubbuu keessan jechuun waan gatii hin qabne miti. Lola fedhii malee keessatti hirmaachuun garee siyaasaaf isinitti fayyadamuuf qofa dirree du'aatti isin ergu irraa of qusadhaa jechuun dhaamanii jiru. Godina Baha Wallaggaa aanaa Saasiggaa keessatti loltoonni Abiy Ahmed mana qonnaan bulaa tokko ibiddaan barbadeessuun himame. Jaalbilisee sabaa dabalata qabdi. Godina Baha Wallaggaa aanaa Saasiggaa ganda tokkummaa Sigee iddoo addaa Sa'oo Gulufaa jedhamutti gara jabeeyyiin loltoota bilisiginnaa Guraandhala 9/2026 qonnaan bulaa maqaan isaa obbo Eebbisaa Margoo jedhamu jalaa badii tokko malee mana jireenyaa isaatti ibidda shiduun qabeenya hunda waliin gubanii barbadeessuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka maddeen himanitti obbo Eebbisaan hirmaannaa siyaasa dhaaba kamiyyuu kan hin qabnee fi hawaasa naannoo birattis kabajaa fi jaallatamummaa guddaa kan qabu yoo ta'u, tiksitoonni sirnichaa garuu maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhu itti maxxansuun gochaa dabaa kana irratti raawwachuu dubbatu. Dabalataanis aanicha guutummaa keessatti hawaasa saalaa fi umriin osoo adda hin baasin adamsanii leenjii waraanaaf ukkaamsaa kan jiran yoo ta'u, sababa kanaafis yeroo ammaa kanatti jiraattonni hedduun qe'ee fi maatii isaanii dhiisanii kaan bosonatti kaan ammoo gara naannoo ollaatti baqachaa jiraachuu maddeen itti dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeraniiru. Saamichi qindaa'aan bulchiinsa magaalaa Shaggar Siitiitti jabaachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Guutuu gabaasichaaf Jaalfalmataa Lammii. Saamichi guddaan magaalaa Shaggar Siitii kutaa magaalaa hundatti raawwatamaa jiraachuu jiraattonni magaalichaa ibsaniiru. Gosoota saamichaa raawwatamaa jiru keessaa muraasni inisheetiiviin, kiraamaashineriin, boba'aan, deeggarsa adda addaa gaafachuun, muudama durgoon, bu'uuraalee misoomaa yookaan hirmaannaa uummataa fi kanneen biroo maqaa dha'uun akka ta'e jiraattonni himan. Haa ta'u malee hirmaannaan uummataa jedhameen kan dhiyaatu kun hojii misooma uummataaf kan bu'aa guddaa qabu osoo hin taane yoo jiraates baay'inaan gara giiphii namoota dhuunfaa seenuu irratti xiyyeeffata jedhu.
Kana malees muudamni magaalaa Shaggar keessatti aanaa irraa kaasee hanga bulchiinsa olaanaatti qarshii kaffaluun malee beekumsa barnootaa, dandeettii hojii, ogummaa fi ka'umsa kan irratti hundaa'e miti jedhu keessa beektonni. Namni muudamuu danda'u karaa lama qofaan jedhu. Innis qarshii kaffaluun namni tokko qarshii 100,000 irraa kaasee hanga miiliyoona 1 oliitti sadarkaa hojii fi mootummaa irratti garaagarummaa qabas jedhu. Fakkeenyaaf waajjira lafaa, konistirakshinii, mana qopheessaa, geejjibaa fi kanneen kana fakkaatan keessatti ilaalcha naannummaa, siyaasaa, firummaa fi gosummaa wal muudus jedhu. Namoonni ilaalcha oromummaa, sabboonummaa, quuqama uummataa, beekumsaa fi ga'umsa hojii gaarii qaban ni dhiibamu jechuun komii qaban ibsatu. Lixa Wallaggaa aanaa Qilxuu Kaarraa keessatti waraanni PP dargaggoo tokko rasaasaan ajjeesuun dhaga'ame. Jaalamartii Oromoo waan qindeeffatte qabdi. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Qilxuu Kaarraa ganda Guyyoo Saachii keessatti kaleessa guraandhala 11/2026 waraanni faashistii Bilxiginnaa dargaggoo maqaan isaa Magarsaa Ifaa jedhamu maqaa hidhata woboo qabda jedhuun qabanii deemuun rasaasa itti roobsanii ajjeesuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka jiraattonni gandichaa ONM'if ibsanitti dargaggoon kun yakka tokko malee sababa rifeensi kee dheeraadha jedhuu fi waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabda jedhuun qabanii deemuun uffata waraanaa itti uwwisanii magaalaa Qilxuu Kaarraa geessanii suura erga kaasaniin booda deebisanii ganduma kana keessatti rasaasa itti roobsuun ajjeesanii gatuu dabaluun himan. Murni Bilxiginnaa guutuu Oromiyaa keessatti kaadirootaa fi waraana isaa bobbaasuun ilmaan Oromoo humnaan ukkaamsuun gara mooraa leenjii waraanaatti guuraa akka jiruu fi namoota gocha isaa kana jalaa dhokatan ammoo halkan adamsuun maqaa garaagaraa itti moggaasee ajjeesaa jiraachuu irra deddeebiin gabaafamaa tureera. Haleellaan diroonii mana barumsaa Sudaan irratti raawwatame daa'imman 2 ajjeesuun maddeen yaalaa ibsan. Dabalatasaaf Jaalamansiis Kaayyoo. Haleellaa diroonii humnoonni deeggarsa saffisaa Sudaan ittiin himatame roobii kaleessaa magaalaa Kordofaan kibba Al-Raad keessatti daa'imman 2 ajjeesuu fi 12 madeessuu maddi yaalaa AFP'tti hime. Yeroo ammaa kana naannoon Kordofaan waraana RSF fi waraana idilee gidduutti eebila bara 2023 irraa eegalee lola gaggeeffamaa jiru keessatti dirree waraanaa cimaa taatetti. Al-Raad sikkeewwan ijoo Al-Obeid magaalaa guddoo bulchiinsa Kordofaan kaabaa laga Naayilii adii sarara guddaa waraana gara magaalaa guddoo Kaartum waliin wal qabsiisu irratti argamti. Magaalattiin guraandhala darbee waraanaan deebitee kan qabamte yoo ta'u kunis qaama haleellaa ariifataa goolama yeroo dheeraaf Al-Obeid irratti ture cabsuuf gara dhihaatti dhiibuu isaa agarsiise. RSF ergasii Al-Obeid irraa deebi'ee marsuuf yaalaa kan ture yoo ta'u daandii guddaa bahaa kan naannoo bal'aa dhiyaa Daarfur biyyattii waliin wal quunnamsiisu irratti haleellaa diroonii walitti aansuun banuun dabalatteetti. Egaa waraanni kun jalqabee namoota 10,000 lakkaa'aman ajjeesee namoota gara miiliyoona 11 ta'an qe'ee irraa buqqisuun rakkoowwan beelaa fi buqqeensa addunyaa irratti isa guddaa uumeera jechuun AFP'n gabaaseera.